nagaa akkam jirtan hiriyootati baga gara chaanaalii kana nagaadhaan dhuftanii chaanaalii nagaa tiyuubii kana baga nagaadhaan dhuftanii har'a kan barannu afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Warri afaan Oromoo barbaachuu barbaadan chaanaala kanarratti ni argattanii afaan Oromoo afaan Ingiliffaan akkasumas afaan Oromoo immoo afaan Amaariffaatiin barachuu ni dandeessan jechuudha. har'allee ni barannaa afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin ni barannaa. warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. viidiyoo hedduutu hojjetamee jira, kanaafuu seentanii laaluu ni dandeessu jechuudha. viidiyoo hedduu argattanii viidiyoo kiyyas yoo jaallattan ammoo like gochuu hin irraanfatinaa. baay'ee irraa fayyadamtu jedheetan yaada. kanaafuu amma gara barumsa keenya seennaa. baay'ee salphaadha, na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. inni tokkoffaan maal jedha? akkam jirta, akkam jirta. How are you? akkam jirta. How are you? akkam jirta. How are you? How are you jechuudhaaf akkam jirta, akkam jirta, akkam jirta, akkam jirta jennee jechuudha. warri afaan Ingiliffaatis barachuu barbaadan asumaan barachuu ni dandeessan jechuudha. haala salphaadhaan warri isin lamaanuu warri Ingiliffa barachuu barbaadanis akkasumas warri afaan Oromoo barachuu barbaadanis isin lamaanuu barachuu ni dandeessan jechuudha. okay, inni lammaffaa immoo how are you doing? kanallee akkam jirta jechuuf itti fayyadamna jechuudha. how are you doing? akkam jirta, akkam jirta yoo jechuu barbaanne ammas maal jenna? how are you doing? how are you doing? akkam jirta. inni itti dhiyaanu immoo if you want to ask about his health or her health, how is your health? fayyaan kee akkam, fayyaan kee akkam, fayyaan kee akkam jechuu barbaanne maal jenna jechuudha. health jechuun fayyaa jechuudha. health fayyaa jechuudha. how is your health? fayyaan kee akkam, fayyaan kee akkam, fayyaan kee akkam jennee gaafachuu barbaanne how is your health? how is your health? fayyaan kee akkam, fayyaan kee akkam jennee jechuudha. next, how is life? how is life? how is life? how is life? jiruun akkam, jiruun akkam, jiruun akkam. how is life? jiruun akkam. how is life? jiruun akkam. life means jiru or jireenya. jiru life. how is life? jiruun akkam. okay, next, jiruun akkamiin siin jira? jiruun akkamiin siin jira. it's like how is life treating you? how is life treating you? jiruun akkamiin siin jira. jiruun akkamiin siin jira. how is life treating you? how is everything? if you want to say how is everything in afaan Oromoo, wanti hunduu akkam. everything wanta hunda. how is everything? wanti hundi akkam. wanti hundi akkam. wanti hundi akkam or wanti hunduu akkam. wanti hunduu akkam. okay, next, is everything okay? wanti hunduu nagaadha. Is everything okay?
wanti hunduu nagaadha. Is everything okay? Wanti hunduu nagaadha jechuuf okay kan itti aanu is everything all right? Wanti hunduu gaariidha. Wanti hunduu gaariidha jechuuf jechuudha. Is everything all right? Wanti hunduu gaariidha. Okay. What is new? What is new? Waan haaraan maaltu jira? What is new? Waan haaraan maaltu jira? Waan haaraan maaltu jira? What is new? Waan haaraan maaltu jira? Waan haaraan maaltu jira? Okay. Kan itti aanu response ilaalla jechuudha. Amma immoo gaaffiiwwan gaafatamtaniif deebii ilaalla jechuudha. Kanneen yoo gaafatamtan maal jettanii deebistanii kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf just fine and you jechuuf nagaadha ati hoo? 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 Nagaadha ati hoo jechuuf just fine and you nagaadha ati hoo? Okay, kan itti aanu ani nagaadha. I'm doing fine. Or it is like I am doing well. I'm doing fine. Ani nagaadha. Ani nagaadha. Ani nagaadha. Okay, next. Ani baay'ee nagaadha ati hoo? I'm pretty well. How about you? I'm pretty well. How about you? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? I'm pretty well. How about you? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? Ani baay'ee nagaadha ati hoo? Homaa hin jedhu. Homaa hin jedhu. It is so. Homaa hin jedhu. It is so. Homaa hin jedhu. Wanti hunduu nagaadha. Everything is okay. Everything is okay. Wanti hunduu nagaadha. Wanti hunduu nagaadha. Everything is okay. Wanti hunduu nagaadha. Everything is all right. Everything is all right. Everything is all right. Wanti hunduu gaariidha. Wanti hunduu gaariidha. Wanti hunduu gaariidha. Nothing new. Homaayyuu wanti haaraan hin jiru. Homaayyuu wanti haaraan hin jiru. Homaayyuu wanti haaraan hin jiru. Nothing new. Egaa viidiyoon keenya irraa kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Afaan Oromoo afaan Ingiliffatiin akkanatti barachuu ni dandeessan jechuudha. Warri haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattan comment irratti naaf barreessaa. Viidiyoo jaalattan ammoo like godhaa jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a, fayyaa ta'a, nagaatti.